Ashama harka fuunni jira jirtu hordoftoota wadaana biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootii galanii rabbi haa ga'u. Har'ammoo qaccaallee alaabaa bahuutiin qabadhe isinii dhufee nafaana taa'aa ilaalaa daawwadhaa jechuudha. Akkatti callee kana dirruu waliin ilaalla jechuudha. Yuutuubii kiyya immoo laayik sheer gochuun dagatina adaraa keenya ijoollee Oromoo yuutuubii kiyya yoo ilaaltan jechuudha. Viidiyoo tokko tokko aga xumuraa naaf ilaala. Sa'aatiin isaa ganaa waan ta'eef akka sa'aatiin naa guutu jechuudha adaraa keenya isiniin jedha. Viidiyoo tokko tokko aga xumuraa naa ilaala. Sa'aatiin isaa ganaadha garuu guyyaan immoo hoggaan waan irra ga'eef sa'aatii duraan ilaalamu wanta na jalaa haquuf kanaaf jecha yuutuubii kiyya hunda wannoo isaaf viidiyoo namni tokko viidiyoo tokko ilaaltan viidiyoo sana aga xumuraa ilaalaa malee jalqabdanii hin dhiisina. Garuu jechaatti dabalu callee alaabaa bahu bifa kanaan akkamitti akka darbu isinitti argisiisa. Inni kun akkuma argitan kana kan mormaa fi kan addaa hojjedhee jira. Kan harkaa yeroo hojjedhu isinitti argisiisa. Nafaana ta'a. Akkuma argitan kana kuni kan addatti hidhatanii guddaadha. Inni kun immoo kan mormaati. Amma qirri qopheeffadheera jechuun callee akkatti itti diramu isinitti argisiisu malee callee bifa kanaan dirame duraan isinitti agarsiisee jira. Aadaa Wallaggaatiinis aadaa Arsiitiinis aadaa alaabaa Abbaa Gadaatiinis isinitti agarsiiseera jechuudha duraayyuu. Alaabummaa Abaa'ootiin irra isinitti agarsiisee jira. Amma akkuma argitan kana callee diimaa tokko fudhanna. Irratti guduufina asirratti dura tokkicha kana guduufuu qabna jechuudha akka nu jalaa hin qabneef. Callee sadii fudhadha isa kana waliin afur akka ta'u jechuudha. Deebisee immoo amma callee afur fudhadha. Bifa kanaan akkatti jira. Mama callee afurii callee diimaa afurii afuraffaa kana jala seensisna. Amma immoo diimaa sadii fudhanna afuraffuma kana jala seensisna malee. Bifa kanaan kaa'inuu diizaayinii kana nutti kenna. Akkuma argitan kana. Deebisnee asirra. Callee afurii. Amma immoo sadaffaa kana jala seensisna jechuudha. Amma callee afurii. Bifuma kanaan itti fufata. Malli callee afur. Amma immoo sadii. Amma maal godhuu qabna? Magariisa afur fudhachuu qabna jechuudha. Magariisa afur akkuma argitan kana. Deebisnee diimaa sadii
sadii amma immoo diimaa afurii magariisa sadii magariisa afurii kana magariisa sadii fudhannamoo magariisa sadii magariisa sadii amma magariisa afur jechuudha kun amma magariisa sadii fudhadha eegasii maal goona diimaa afur fudhadha diimaa afurii magariisa sadii amma magariisa afur fudhadha jalan dira jechuudha deebisnee diimaa sadii diimaa afurii ammarree diimaa sadii fudhadha sadaraan qaba amma immoo magariisa sadii afur jechuudha magariisa afur fudhadha deebisee diimaa sadii asirra waraana diimaa afurii ammoo callee magariisa jechuudha callee magariisa ammallee callee magariisa ammas callee magariisa jechuudha deebisee ammallee callee magariisa ammallee immoo deebisee magariisa jechuudha callee afur magariisa ammallee deebisee callee sadii magariisa ammoo callee diimaa afurii
bifa kana nu fideera jechuudha. Amma akkuma kana akkatti dirra akka raawwattan abdiin qabaa nagaa ta'a. YouTube kee immoo like share gochuun nagaa kutaa lammaffaa isaanii hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.